Akkam jirtu Aramoo Afaan Oromootiin YouTube channelii keenya irratti gara keessan dhufeera. Kanaafiyyuu namoonni YouTube channelii kanaaf haaraa taatan subscribe taasisuun maatii YouTube channelii kanaa ta'uu hin dagatinaa isiniin jechuun barbaada. Guyyaa har'aa immoo namoonni baay'een keenya bilbila keenya teenyee scroll gochuudhaan sa'aatii keenya gubaa oolaa jechuudha. Yaa ta'u malee namoonni baay'een garuu karaa garaagaraatiin social media fayyadamanii social media kanneen akka YouTube, Facebook, Telegram fi platformii garaagaraa fayyadamanii galii isaanii argachaa oolu. Akka isaan galii argataa oolan kanatti argachuudhaaf kan nu daangessu maali jennee yoo waliin ilaalle, tokkoffaan decisionii mataa keenyaa murteessuu dadhabuu jechuudha. Decisionii mataa keenyaa murteessuu dadhabuu gaafa isin jedhu kontentii mataa keenyaa uumnee inkaamii YouTube channel irrattis yaa ta'u applicationii garaagaraa platformii garaagaraa irratti kontentii mataa keenyaa uumnee galii hin arganna jennee murteessuu dadhabuudha. Yaa ta'u malee namoonni baay'een garuu decisionii mataa isaanii murteessanii kontentii garaagaraa hojjetanii karaa garaagaraatiin inkaamii isaanii argachaa oolu jechuudha. Kanaafiyyuu har'a icciitii guddaa YouTuberoonni qaban, icciitii guddaa TikTokeroonni fi akkasumas Instagram fi social media garaagaraa namoonni fayyadaman kan qaban har'a baasee kanan isinitti muta. Kanaafiyyuu YouTube channelii kanaaf haaraa warroonni taatan subscribe taasisuun maatii YouTube channelii kanaa ta'uu hin dagatinaa isiniin jedha. Namoonni baay'een akkuma argaa jirtan galii guyyaa guyyaa isaanii karaa PayPal account akkasumas immoo Google AdSense'dhaan inkaamii isaanii argachaa oolu jechuudha. Nuti garuu yeroo keenya gubnee akkasumas daataa keenya gubnee social media irra taa'aa oollee galiin nuti argan gonkumaayyuu hin jiru jechuudha. Jechuun zeeroodha jechuudha. Kanaafiyyuu isa sana gara maallaqaatti yookiin ammoo gara inkaamitti akkamittiin jijjiiruu dandeenya yaada jedhuun qabadhe isiniif dhufe. Egaa akkuma beekamu namoonni baay'een karaa TikTok irratti yoo fudhannee ilaalle namoonni karaalee garaagaraadhaan inkaamii argatu jechuudha. Keessumaa bara kana TikTokiin update ta'ee waan jiruudhaaf karaalee garaagaraatiin fayyadamtoota social mediaatiif inkaamii karaa hedduudhaan kaffalaa jechuudha. Keessumaa namoonni baay'een kan ittiin argachaa jiranii karaa live giftii jechuudha. Yookaan immoo live irratti giftii kennamuudha jechuudha. Garuu YouTube channelii irratti ammoo karaa nuti argachuu dandeenyu karaalee hedduudha jechuudha. Tokkoffaa viidiyoo keenya seera qabeessa ta'ee fi kontentii mataa keenyaa upload yoo goone viidiyoon keenya turtii sa'aatii ilaalame akkasumas ammoo view isaa hamma namootatti ilaalamee fi walumaa galatti view fi sa'aatii isaa ilaaluudhaan kan nuuf kanfalamu ta'a jechuudha. Kana qofa miti. YouTube channel irratti shortii akkuma TikTok irratti hojjennu viidiyoo garaagaraa gabaabsinee hojjennee upload yoo goone view nuti achirratti argannu value qaba jechuudha. Egaa TikTokiin viidiyoo nama tokko irratti sagalee fayyadamnee hojjechuu dandeenya. Garuu inni sun asirratti seera mataa isaa danda'e qaba. Kontentii mataa keenya ofii keenya jechuudha. Ofii keenya create goonee viidiyoo mataa keenya hojjennee audio mataa keenya hojjennee YouTube channel irratti yoo nuti gadi lakkisne hordoftoottas ta'ee galii wanti nuti hin arganneef hin jiru jechuudha. Kanaafiyyuu decisionii murteessuu kanan jedhee jalqaba isiniif kaase isa kanaadha. Decisionii mataa keenya qabna taanaan namni kamiyyuu galii isaa akka barbaadetti argachuu danda'a jechuudha. YouTube'dhaan viidiyoo qulqullina qabu akkasumas ammoo kontentii reused kontentii hin qabne yookiin immoo qaama biraatiin upload hin taane hojjettanii YouTube channelii mataa keessan irratti maxxansitanii argachuu dandeessu jechuudha. Kanaafiyyuu namoonni baay'een keenya decisionii mataa keenya murteessine galii guyyaa keenya murteessuudhaaf isaan kana hojjechuutu irra jiraata jechuudha. Namoonni baay'een keessan ammoo karaa keessatiin YouTube channeliin keenya monetization nuuf kennu, channeliin keenya gaafa sa'aatii fi subscriberiin guute monetization nuuf hin kennu jettanii na gaafachaa turtanii. Akkasumas ammoo YouTube channeliin monetization mataa keenya argachuudhaaf wanti nuti gochuu qabnu jalqaba irratti akkuma jalqaba kaasee isiniif himaa ture kontentii mataa keenya create gochuudha jechuudha. Kontentii mataa keenya create goone taanaan gara monetization yookaan ammoo earn YouTube reward itti gaafa seenni inkaamiin keenya increase ta'uu danda'a, keenya fooyya'aa deemuu danda'a. Bifa sanaan inkaamii keenya argachuu dandeenya jechuudha. Galatooma.